Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga saanfaatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomeef kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akkam ooltanii, akkam turtanii, akkam galgaleessanii. Ameen. Galateeffamuu nama laumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenyaa kan galateeffamu nubattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniifis haa ta'u. Bagaa guyyaarraa geessanii bolaawwan keenya baay'ee keessan dhuftaniittu warreen dhuftan hundi keessan nooraa baga nagaan dhuftan jedheera. Har'aa iskiriinii qofa ishee ta'ee jira. Kaameraa jalaa balleesseera jechuudha. Fiduudhaaf yaalaan ture naan dhufuu hin dandeenye. Akkasumatti itti fufnaa jechuudha. Waaqayyo sagantaa kennuuf haa eebbisu. Warreen dhuftan hundi keessan nooraa baga nagaan dhuftanii irra deebiidhaan barumsa keenya kallattiimaan har'as ni eegalaa jechuudha. Sa'aatiin har'aa eegaluudhaan sa'aatiiwwan qabnu daqiiqaa muraasaaf barumsa keenya ni barannaa jechuudha. Yaa'u sa'aatiin deemeera waan ta'eef kallattiimaan asumarraatuu kan eegalluudha kan ta'u jechuudha. Sheer taasifameera waldaa irratti bakka waasaappiitti bolaawwanii isaaniif mijatu hin dhufu. Yoo hin dhufnes rakkoo hin qabu. Yaa'u karaa yuutuubiidhaaf karaa teelegiraamii minaamin wanta darbuudhaaf achatti argachuun ni danda'ama. Kanaaf kan guyyaarraa sa'aatii har'aatu eegallaa jechuudha. Warreen barreeffattan yaa'u barreeffama keessan baafachuudhaan itti fufuu dandeessu. Bakka dhaabbanne irraa kaasne itti fufnaa jechuudha. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo akkam turtanii hannagaa kootii galata Waaqayyoo hanga isaa kanatti kan nu ga'e uumaa keenyaaf galannuuf inni guddaan isaaf haa ta'u. Barumsa keenya hubannoo sirna qulqulleessaa kan jedhuun eegallee kan jirru akkuma yaadatamu kutaa sadaffaa guyyaa darbeedhaan baay'ina luboota sirna qulqulleessaa geggeessanii kan jedhuun ilaallee turre sirni mana kiristaanaa keenyaa maal akka inni jedhu keessa beeksisaan 5 kan ta'uu malee sirna mana kiristaanaadhaan 5, 7, 13 fi 24 akka jiru bakka dhibetti immoo saagalittis 4nis 3nis 2nis sirni qulqulleessaa geggeeffamuu akka danda'u ilaallee irraa dabalatas immoo namni sirna qulqulleessaa dhaabbatu maal argataa kan jedhus ilaallee turre jechuudha. Har'as akka fedhaa fayyaa Waaqayyootti soo kan tufuudhaan kutaa 4ffaadhaan of eeggannoowwan yeroo qiddaasee deemnu dursinee taasisuu qabnu kan jedhuun barumsa keenya ni eegalla jechuudha. Akkuma yeroowwan darbanii har'as Waaqayyo Abbaan keenya nu gidduutti argame nu barsiisuun fedhaa fayyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa manni kiristaanaa keenya wantoota hundumaadhaaf sirna kan qabdudha. Kitaabni qulqulluun maal jedhaa tokkoffaa Qorontos boqonnaa 14 lakkoofsa 40 yommuu dubbisnu waan hundayyuu sirnaan taasisaa jechuudhaan dubbata. Wanta hundumayyuu maal taasisaa sirnaan taasisaa jechuudhaan akkuma dubbatu wanta raawwannu hundumaa sirna isaa kan eeggateedhaan abboonni keenya akkasumas kitaaboleen qulqullaa'oon qabatanii guyyaarraa kan jiran sanaan kallattii sanaadhaan kan raawwannudha. Kanaaf eenyuyyuu ka'uudhaan mana kiristaanaa keessatti haala barbaadeen haala fedha isaatiin sammuu isaa keessaa wanta burqisiiseen waa tokko raawwachuu hin danda'u. Manni kiristaanaa keenya
Isa kana hundumaadhaaf sirna mataasaa danda'e guuttattee waanta jirtuuf jechuudha. Egaan sirni qulqulleessaas sirnoota mana kiristaanaa keenyaa keessaa tokko waan ta'eedhaaf seera ittiin gaggeeffamu sirna mataasaa kan ta'e ni qaba. Yaa kadhannaan kun kaasaa akkuma turre kadhannaa guddichadhas kadhannaa dhiigni foon gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos ittiin kennamu waan ta'eedhaaf inni kun sirna mataasaa danda'een kan taa'een ni jira jechuudha. Kanaafuu kiristaanonni hundumtuu dhiigaa foon Kiristoos fudhachuudhaaf akkasumas sirna qulqulleessaa dhaabbachuudhaan eebba argachuuf gara mana kiristaanaa yommuu deemnu dursinee wantoota of eeggannoo taasisuu qabnu ni qabna jechuudha. Walumaa galatti gaafa kaasnu kiristaanonni hundi keenya guyyaa sanbataa dabalataan guyyaawwan ayyaanota adda addaa yeroowwan sooma mana kiristaanaa kana sirna qulqulleessaadhaaf gara mana kiristaanaa yeroo deemnu qorrobuudhaaf yeroo deemnu dabalataanis immoo qiddaasee dhaabbachuudhaan geggeessine eebba argachuudhaaf yeroo deemnu dursinee wantoota raawwachuu qabnu sirni mana kiristaanaa kanneen nuuf kaa'e wantoonni baay'een ni jiru isaaniin akka armaan gaditti gaggabaabinaan ni ilaallaa jechuudha. Kan jalqabaan kabaja mana kiristaanaa beekuudha. Mana kiristaanaa kabaja ishee beekuun eenyu irraayyuu ni eegama gara mana kiristaanaa qiddaaseedhaaf osoo hin deemin dura jechuudha. Manni kiristaanaa maalidha? Qulqulleettii mana kiristaanaa keenyaa gooftaan keenyaa fayyisaan keenyaa Iyyasuus Kiristoos ulfaataa kan ta'e dhiiga isaa fannootti dhangalaasuudhaan kan inni ittiin hundeessedha. Ittiin hundeessee kabaje akkasumas immoo kana hundumaadhaan kan kabajamteef kan qulqulloofte manni kiristaanaa keenya mataa isheetii qulqullaa'u qofa osoo hin taane warreen isheetti dhiyaatan illee kan qulqulleessuu dandeettudha. Eenyu? Manni kiristaanaa jechuudha. Kanaaf manni kiristaanaa haala kanaatiin kabaja masii kan qabdudha. Tokkos mana waaqayyoodha manni kiristaanaa. Tokkos mana waaqayyoodha manni kiristaanaa. Mana waaqayyoo yoo jennu addunyaa kanarraatii adda baatee waaqayyoodhaaf qulqullooftee maqaa waaqayyoodhaan kan waamamtu tokkitti yoo jiraatte maana mana kiristaanaadha. Innaa yeroo hundumaa waaqayyo immoo mana isaa kan kanaafuu yeroo qiddaaseedhaafis ta'e wantoota biroodhaaf gara mana kiristaanaa keenyaa deemnu sirni kun manni kiristaanaa kun haala kanaatiin hubannoo ishee yoo qabaanne jechuun kan waaqayyoo ta'uu ishee yoo beekne dabalataanis dhiiga kiristoosiidhaan kan kabajamu qofa osoo hin taane warreen isheetti dhiyaatanis immoo kabajuu akka isheen dandeessu qulqulleessuu akka isheen dandeessu kana hundumaa yoo baranne yoo beekne jechuudha. Mana kiristaanaa keenya sodaadhaan kan seennudha jechuudha. Kanaafuu eenyuyyuu gara mana kiristaanaa yeroo deemnu yeroo qiddaasees haa ta'u yeroota birooyyuu dabalataan sodaa qabaachuudhaan seenuu danda'u nurra jiraata. Isa kana akkoo karaa biyya lafaayyuu karaa baay'ee ilaaluun ni danda'ama. Fakkeenyaaf gara mana muummicha ministeeraa tokko yookiin immoo gara mana pirezidaantii tokko osoo deemneetu haala kamiitiin akka sodaadhaan seennu yaa hundi keenya kana tilmaamuun nutti hin cimu. Innaa mootii samiif lafaa kan ta'e mana waaqayyoo yeroo deemnu immoo sodaa akkamii akka gochuu qabnu hundi keenya sumarraatu hubachuu danda'u qabnaa jechuudha. Kanaafuu yeroo kamuu taanaan sodaa waaqayyoo qabaachuun nurra jiraata. Kabaja mana kiristaanaa beekne mana waaqayyoo kan taate kana kabajaan seenuun nurra jiraataa jechuudha. Qabxiin lammaffaan qophii laphee taasisuudha. Namni sirna qulqulleessaadhaaf deemu tokko dursee qophii laphee taasisuu qaba. Fakkeenyaaf mana sirna qulqulleessaadhaaf sanbata ganama kan deemnu yoo ta'e guyyaa tokko tursuudhaan gaafa guyyaa sanbata dura yookiin gaafa qidaamee jechuudha. Qophii laphee taasisuu qabna. Kunis immoo maaliifidha waaqayyoo kan jalqabaa laphee keenya wanta beekuudhaaf akkasumas laphee keenya akkamisaaf laannuuf nu gaafata. Laphee keenyas immoo qorachuu beekuu wanta danda'uufidha. Kanaafuu maal jedha waaqayyoo kitaaba qulqulluu dubbisuus kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 23 lakkoofsa 26tti yaa mucaa koo laphee keenyaaf kenne jechuudhaan dubbata. Innaa laphee keenya yeroo mana waaqayyoo deemnu kan waaqayyoo taasisuudhaaf kennuudhaaf maal gochuu qabna? Dursinee qophii laphee taasisuu qabna jechuudha. Kanaafuu qophii laphee akkam taasisna? Qophii laphee yeroo taasisu jechuun sirna qulqulleessaa fakkeenyaaf sanbata kiristaanaa ganama kan deemnu ta'e guyyaa tokko dursinee jechuudha.
gaafuma qidaamee galgalarraa kaasne lapheen keenya guyyoota darban hundumaa wanta dhimma addunyaa irratti hiramee bakka adda addaa yaada adda addaa keessa kan jiru kana guyyitti sanbata duraa hatti maal gochuu jechuudha laphee kana sassaabuudha jechuudha bakka jiru bakka yaada adda addaa keessaati sassaabanne of boqochisuudha jalqaba. Wanta adda addaan jiraata biyya lafaa keessa maal akka hojjechaa turre namoota duukaa walitti dhufeenya qabaachaa turre daddabalataanii dhimmoota nuuf mijachuu dida yoo jiraatan bakka adda addaatti wantoota raawwataman hundumaa ilaaluudhaan dhimma biyyaa dhimma dhuunfaa keenyaa dhimma barumsaa dhimma hojii maal dhimma jiran hundumaa yaaduudhaan lapheen keenya foffoca'ee kan jiru kana guyyittii kanatti maal taasisuudha bakka tokkotti walitti qabachuudhaan of boqochiisu. Kan akkamitti gochuu dandeenya? Tokko kitaabolee qulqullaa'oo dubbisu. Kitaabolee qulqullaa'oo dubbisu of boqochuu jechuudha. Faarfannaawwan adda addaa dhaggeeffachuu kan mana kiristaanaa kanneen ta'an. Wangeelaa kan barsiisota wangeela adda addaa kan ta'an dhaggeeffachuu. Seenaawwan abbootii adda addaa dhaggeeffachuu. Kan mana kiristaanaa kanneen ta'an gara mataa keenyaatti nu deebisuu kanneen danda'aniidhaaf gara laphee keenyaatti nu deebisuu kanneen danda'an. Kana dhaggeeffachuudhaan mataa keenya of ilaaluu jechuudha. Gara mataa keenyaatti deebi'uu. Kana booda laphee keenya haaloo irraatu namootatti haaloo qabanne yeroo ta'e hammina adda addaa keessa keenya namni yeroo ta'e isaan kana hundumaaf keessaa qulqulleessinee baasu. Hawwiiwwan foonii adda addaa ejjaa qabeenyaa jibbaa namootatti wanta ta'an raawwachuu isaan kana of keessaa kan qabnu yoo ta'es kan hundumaaf keessaa qulqulleessinee matuma keenya ta'anii argamu jechuudha. Innaa kana boodadha gara qulqulleessina qulqulleessaa lapheen keenya qulqullaa'u kan ta'u mataa keenya nama sirrii nama ta'u jechuudha. Yaa mucaa koo nama ta'e kan jedhame inni kana la Waaqayyo jalqaba kan uume sammuu yaada qulqulluudhaan gara sanaatti mataa keenya deebisuu jechuudha. Amma wantoonni sammuu keenya keessa jiran hundumtuu nu duukaa hin uumamneen. Erga nuti uumamnee booda naannoo keenyarraa maal taanu nutti nammaniiru. Bakka erga yeroo guddannu haala jireenyaa keenya duukaa wal qabate wantoonni baay'een sammuu keenya keessa galuu kan hin qabne galanii jiru. Innaa isaan kana of keessaa baasu jechuudha. Kana booda haala kanaatiin mataa keenya yeroo qulqulleessinu dursinee mataa keenya haala kanaatiin yoo of qolanne of sirreessuudhaan sirna qulqulleessaa keenya yoo deemne Waaqayyo irraatuu eebba argatamuu qabu sana ni arganna. Dabataanis immoo dursinee of qulqulleessinee yommuu of qorannee of qulqulleessinee deemnu Waaqayyos immoo laphee keenya yeroo qoratu qulqulluu gaarii isaaf kan ta'etu argata jechuudha. Innaa qophiin laphee kun baay'eetti kan barbaachisudha. Kan sadaffaa immoo qulqullina qaama keenyaa eeggachuudha. Qaama keenya. Ingidiin keessa keenya kan ta'e laphee keenya akkuma qulqulleessinu akkasumas immoo bakkee keenya qaama keenya qulqulleessinee argamuu qabna. Kana jechuun maallaa qaamni keenya foolii gaarii akka qabaatudha. Yeroo namoota bira dhaabatan kan jeeqneedhaaf. Isa kana deemuu keenyaan dursine maal taasisaa qaama keessan qulqulleessaa jechuun kan dubbate. Innaa qaamni qulqullaa'uun kun faayidaan isaa maalidhaa? Waaqayyoodhaa fi namni gaafa gara isaatti deemu Waaqayyo malmaa isaatti maal qulqullaa'aadha. Innaa qulqulluu kan ta'e kana gara kanaatti yeroo deemnu nuti wanta nuti dandeenyu tokko immoo mataa keenyaa maal gochuu qabna amma taane qulqullaa'u jechuudha. Qulqulloofnee sana akka Waaqayyo ta'an osoo hin taane garuu keessa keenya akkuma qulqulleessine bakkii keenyas qulqulleessine gara qulqulleettii kan taate mana qulqullummaatti deemuun nurraa jiraata jechuudha. Kanaafidha namoonni sochootti maal jedhan uffata isaanii ni mimmiiccan jechuudhaan dubbata kitaabni qulqulluu. Seera boqonnaa 9 lakkoofsa 15 dubbisuuchaadha. Kanaaf Waaqayyo qulqulluu akkasumas immoo kan isaa kan taate manni kiristaanaas qulqulleettii waan taateef nutis immoo qulqullummaa keenya eeggannee deemuu qabnaa jechuudha. Qulqullummaan keenya kun kan jalqabaan uffatadha. Uffanni keenya sirriitti miicamee uffata qiddaaseedhaaf ta'u yoo qabaanne qofaatti. Kan kanaas immoo isa qabnu miiccannee. Yeroo baay'ee immoo rakkoo guddaa ta'e kan mul'atu miilaa gadi kan jiru kaalsii caammaa isaan kana jechuudha. Namoonni baay'een callisneetuma akka yaada keenya kaalsii bakkeetti fayyadamaa turre osoo miicamii maal hin ta'in qabanneetu ittiin deemna. Kana booda foole osoo qabaatutti baasnee mana kiristaanaa keessa seenna. Kun baay'ee ba'uunis of eeggannoon cimaan taasifamuu kan qabudha.
of eeggannoo cimaa jechuudha. Waaqayyoon hammamitti ilaalleetu mana isaa keessa wanta foolii qabuun akka seennu. Dabalataan warreen qaddasaa jiran sa'aatii 3dhaaf dhaabbachuu isaa wangeelli isin jira boodas baay'ee turu waan ta'eedhaaf namoota kanaadhaaf ilaalcha akkamii qabaanneetu. Hin jeeqamanii yaadni isaanii qiddaaseedhaaf waaqayyoon ta'ee galateeffachuudhaaf kan dhufe gara kanaatti akka isaan deebi'an taasisaa yaada namaa hataa jechuudha. Innaa eenyuyyuu nam tokko jechuudha isaan kan sirriitti otoo nama tokko irraa gorsan qulqullinaaf eeggachuun gorsa nama barbaachisu. Caammaa kee miiccadhu, kophee kee akkas godhi, kaalsii kee miiccadhu hin jedhamu. Eenyuyyuu kana beekee mataa isaa taasifachuu danda'uu qaba jechuudha. Innaa isaan kanatti of eeggannoo guddaa eenyuyyuu taasisuu qaba. Isaan kun hundumtuu bakka tokkotti maal faayidaan isaanii? Gatii lubbuu argamsiisu. Waaqayyoon kabajuu jechuun waaqayyoon jaallachuu jechuudha. Waaqayyoon jaallachuun immoo isa wajjin ta'uudha. Isa wajjin ta'uun immoo mootummaa isaa dhaabuudha. Mootummaa isaa dhaabuun maal jedhama? Gatii lubbuudha. Innaa kana hundumaa taasisuun nurraatu eegama. Kan sadaffaa immoo sirna uffannaa afurummaa kan eeggate uffannee sirna qulqulleessaadhaaf deemuu qabna. Akka barbaadne uffannee kan deemnu kan biyya lafaa wantoota adda addaa kana miti manni kiristaanaa. Mana kiristaanaadhaaf seera isaa kan eeggate uffannaan ni jira. Uffannaan kunis immoo yoo danda'ame uffata haaraa akkasumas qulqullaa'aa kan ta'e sirna qulqulleessaa qofaadhaaf kan ta'u yoo ta'e baay'ee barbaachisaa, baay'ee gaariidha. Yoo hin jiraanne immoo osuma qabne miiccachuudhaan argamuu qabna. Maal jedhaa Israa'el kan jedhame Yaa'qoob yoo tokko aarsaa dhiyeessuudhaaf fakkeenya mana kiristaanaa kan taate gara Beetelitti bahuudhaaf uffata jijjiirrachuun kun yoo jiraate akkuma jalqaba dubbanne waaqayyoodhaaf kan ta'e mana isaadhaaf kan ta'u yeroo hundumaa sirna qulqulleessaa qofaaf kan itti fayyadamnu yoo ta'e baay'ee gaariidha uffata adii jechuudha. Yoo dhabne immoo kan qabnu sana qulqulleeffannee maal ta'uu qaba? Argamuu qabnaa jechuudha. Argamuu qabna. Manni kiristaanaa keenya akkuma raajichi ammas dubbachaa jiru hundee masaadhaan kan hundoofte waan taateedhaaf nutis dhugaa kan taate manni isheen Beetel kun fakkeenyaan kan jirtudha. Fakkeenya mana kiristaanaati malee mana kiristaanaa ishee dhugaa miti. Mana kiristaanaa ishee dhugaa kan taate dhiiga Kiristoosiin kan hundoofte guyyaadhaa kan argamtu manni kiristaanaa keenya isa kanaa olitti baay'ee kabaja kan qabdudha. Innaa yeroo kanatti baay'ee of eeggannoodhaan seenuu qabna. Uffata keenya qulqulleeffannee argamuun nurra jiraata. Kanaaf abboonni keenya Niiqiyaatti kanneen walitti qaban abboonni 318 maal jedhaniiru? Uffannaan of eeggannoon haa ta'u jechuudhaan dubbataniiru. Uffannoon maaliin haa ta'u? Of eeggannoodhaan haa ta'u. Bargidinni kun sirna qulqulleessaa qofaaf osoo hin taane iddoo kamittiyyuu uffannaan kiristaanotaa hunda keenya sirnaan osoo ta'etu bara duukaa callisne jijjiiramu osoo hin taane mana kiristaanaa keenya haala ibsuu danda'uudhaan kiristaanummaa keenya ibsuu haala danda'uudhaan osoo uffanneetu matuma keenyaatu maal taana fayyadamaa taana. Malee nama biraadhaaf fayyadu nama biraaf waa tokko kan goonuu hin qabnu ba'uunet seera waaqayyoo yoo eegne matuma keenyaa kabaja argannaan. Matuma keenyaa eebba arganna. Matuma keenyaatu waaqayyoon tokkummaa argachuudhaan boodas qajeelummaa argannaa jechuudha. Kanaaf uffata yeroo uffannu faarfattuu na baloo akkasitti uffatte kan koo maal qabaa? Faarfataa na baloo akkasitti uffataa kan koo rakkoo maal qabaa? Uffata akkasii uffatu isaan suni kan rakkoo maal qabaa? Lubna baluu, diyaaqona baluu. Lubna baluudhaaf diyaaqona baluun uffata akkasii uffatan isaan mootummaa waaqayyoo keessa hin jiran hubachuu kan qabnu. Isaanis akkuma keenya lubbuu tokko qabu. Booreessa dhaabbatu murtiidhaaf Kiristoos dura dhaabbatu hundumtu jechuudha. Innaa kan sirna mana kiristaanaa hin ilaalchisne keessatti nama hin caqasuun sirrii miti. Indii yoo gaggaarii ta'e yoo diyaaqona baluu, lubna baluu, barsaa baluu, faarfattuu baluu haala kanaatiin uffatti jedhamee sarraatii barachuu ni danda'ama. Jallina garuu nama sababa godhachuudhaan jallina barachuun inni kun matuma ofii bakka hin taanetti of gatuudha. Ba'uunet. Innaa kana sirriitti haa hubannu. Uffatoota uffannu adda baasnee haa beeknu. Adda baasnee haa beeknu. Amma yeroo ammaa rakkoo guddaa ta'e kan jiru namoonni mana kiristaanaa bakka siyaasaa taasifachuu jiranitti. Inni gara kaabaa kibbaatii dhufu, inni gara kaabaatti dhufu kalarii ta'e naxalaatiin uffatatti gochuudhaan. Inni gara dhiyaarraa baharraa dhufu Oromiyaa keessaa ni dhufu naxalaa isaatti kalarii addaa. Naxalaa isaatti kalarii addaa taasisuudhaan fakkii addaa irratti godhachuudhaan
warreen kibbaraa dhufanii akkuma kanaa kan isaan taasisu tokko gochuudhaan hundumtuu godhatee seena deema. Rakkoon qabu kana gochuun ba'uunis rakkoon qabu. Rakkoo kan qabu maal seetan? Achirratti kalarii sana waa tokko gochuu isaa miti rakkoo kan qabu. Rakkoo kan qabu yaada namichaadha. Yaadni keenya maaliifidha kana gochaa kan jiru rakkoo guddaa qabu. Mana kiristaanaa keessatti aadaa mataa keenyaa barsiisuu barbaanna yoo ta'e, mana kiristaanaa keenyatti siyaasa kan barbaannedhaa fi kan koos akkasii kan kee akkasii ta'uu qaba kan jennu ta'e, saganaaf abbaan manichaa murtii sirrii ni kenna. Garuu waa tokko osoo itti hin dhaga'amiin uffata akkasii uffannee yoo deemne kun waa tokko rakkoo kan qabu ba'uunis. Waa tokko keessuma keenyaa waa tokko osoo itti hin dhaga'amiin bakka adii ta'uusaadhaaf mana waaqayyoodhaaf kabaja qabnu agarsiisuudhaaf adii qofa uffannee kan deemnu yoo ta'e waa tokko miti. Irratti wanti barbaade fakkiin haa kaafamu, irratti alaabaan barbaade haa ta'u, gosti kalarii haa ta'u. Garuu keessa keenya kan jiru sun maaliif gochaa jira kan jiru sun sirriitti ilaalamuu danda'u qaba. Kan sirriitti haa hubannu aadaan aadaadha. Hin kabajna aadaa keenya, hin jaallanna. Garuu amantaadhaaf aadaa immoo adda baasanii sirriitti beekuu hin danda'u dura jiraata. Innaa uffata keenyaatti sirriitti sirna mana kiristaanaa kan eegeen haa ta'u yeroo ammaa kana mul'achaa kanneen jiran baay'ee rakkisoodha. Uffata akkasii namoota uffatan tokko hin ilaalina. Mataa keenyaan qofa sirni mana kiristaanaa kan jedhu qofa deema. Ba'uunet hundi keenya akka taasisu. Lubna baluu uffata barbaadaa uffatu, barsiisaan baluu uffata barbaadaa uffatu. Kana hundumaatti innis akkuma keessan kana guyyaa tokko hinuma dhaabata. Murtiidhaaf jechaadha. Anis isinis tokko hundi hin dhaabanne. Innaatti iyyuu barsaa baluu jechuudhaan kana kan goonu yoo ta'e sirna mana kiristaanaa ilaallee sirrii kan ta'e raawwachuu danda'u dura jiraata. Innaa of haa ilaallu jechuun barbaada. Kan namoonni laata ilaalles immoo dudduubatti deebi'uun nurra hin jiraatu. Faarfannaa ni baasnachuudhaan namoonni baay'een faarfannaa faarfatan uffata isaanii irratti maal akka isaan godhan maal akka ta'ee jiru tasuma mana kiristaanaa bakka bu'uu kan hin dandeenye faarsaa waraabaniitu uummata kiristaanaaf gadhiisu. Unkaan mataa isaanii hin barsiisne ganaa namoota gara jireenyaatti deebisuudhaaf faarfachuu. Ba'uunet namoonni akkasii baay'ee dogongoroodha. Baay'ee dogongoroo jechuudha. Wanta adda addaa uffata gochuudhaan kan ittiin faarfannaa waraaban. Isaan akkasiidhaan jechi tokko biraadha. Jalqaba mataa keessan barsiisaa kan jedhu jechuudha. Erga sana barsanii booda namootaaf faarsaan otoo waraabame baay'ee bareedaadha. Nuti garuu kana laallee akkas godha baduufa baduu na balu akkas godha baduu akkas godha kan jedhu keessaa ba'uudhaan uffannaa mana kiristaanaa keenyaa manni waaqayyoo qulqulleettii waan taateedhaaf abbaan mana qulqulleettii sanaas qulqulluu waan ta'eedhaaf sana taasisuudhaan uffata keenya adii uffanna. Uffata adii uffachuun sababoota adda addaa ni qaba kan jalqabaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosiif fakkeenyummaa isaa kan taasisu. Fakkeenyummaa maalii? Gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos. Akkamitti? Wangeela Maatewos boqonnaa 17 lakkoofsa 5 kaasnee yommuu ilaallu Kiristoos galanni isaaf haa ta'uti iccita waaqummaa isaa tulluu taawwate yeroo agarsiisu guutummaan isaa maal ta'e adii ta'uudhaan mul'ate. Adii jechuudha namni ilaaluu kan hin dandeenye. Tokko lammaffaatti yeroo duraa ka'uusaa Wangeela Maatewos boqonnaa 28 Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 yommuu ilaallu Kiristoos yeroo dubartoota sanaan mul'atutti maal ta'eera? Uffata adii uffachuudhaan adii ta'ee mul'ateera. Innaa fakkeenyummaa kanaadhaaf adii uffannaa. Kan lammaffaa qulqulloota ergamoota waaqayyoo fakkeenya taasifachuudhaan adii uffanna. Ergamoonni waaqayyoo waa'ee Kiristoos fakkeenyaaf du'aa ka'uusaa yeroo dhufanii himan. Tokko karaa mataa tokko karaa garagdii taa'uudhaan ergamoonni jirsanii maadaam mirdaatti du'aa ka'uusaa himan uffata adii uffachuutiin turan. Lammaffaa ol ba'uusaa gaafa Kiristoos gaafa inni duukaa gidduutti ol ba'u hojii duukaa bootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 8-9 ni jira. Kiristoos akkuma inni ol fagaachaa deemeen duukaa boonni isaa ol ilaalaa dhaabbatu. Kana gidduutti ergamoonni lama dhufanii isaan gidduutti argaman. Maal uffachuudhaan? Adii uffachuudhaan adii ta'anii qaamni isaanii jechuudha. Innaa isaan kun amalummaa isaaniidha. Ergamoota kana fakkeenya taasifachuudhaan maal taasisna? Adii ni uffannaa. Kan sadaffaa immoo qulqulloota abbootii keenyaa falmoodii keenya fakkeenya taasifachuudhaan adii uffanna. Kanaaf adii kan uffannu sababa kanaafidha.
malee aadaa babaluu, aadaa warra sanaa, aadaa warra kanaa mana kiristaanaatti calaqqisiisuudhaaf miti. Namoonni kaayyoo akkasii qaban yoomuu taanaan yaada isaanii jijjiiranii keessaa bahuu danda'u qabu. Nuti wanta hojjennu hundumaa hubannoodhaan raawwachuun nurra jiraata. Hubannoon jechuudha. Aadaa keenya hin jaallannaa? Eeyyee hundi keenya aadaa keenya hin jaallanna. Garuu uffata aadaadhaa uffata mana kiristaanaa akkoo adda gochuun hin danda'ama salphaadhumatti beeka. Yeroo gara aadaa deemnuuf lafa gaafa deemnu uffata aadaa keenya uffachuu tokko sirni mana kiristaanaa nu dhorku hin jiru. Garuu gara mana kiristaanaa gaafa deemnu uffata mana kiristaanaadhaaf ta'u fakkeenyummaa amma kaasne kana kan calaqqisiisu ta'uu danda'u qaba. Innaa haala kanaatiin gochuun ni danda'ama kan jedhu hundi keenya osoo hubanne abaluu akkas godhan akkas maalan godhaa akkas gochaanis gochuun qabaa namni jedhu immoo matuma isaatii daandii jallinaa irratti nama hordofuu jedhama. Abaluu akkas godhaanis akkas godha kan jedhamu qajeelummaatidha malee jallina irratti miti. Qulqulloota abboota keenya abaluun akkas gochaa ture akkas godhee akkas gochaa turte jechuudhaan isaaniin qajeelummaa isaan ilaalle isaan hordofuun inni kun gara qajeelummaatti nama geessa. Warreen badaa jiran immoo abaluu kaleessa ejja raawwatteetti anis har'a ejjuun qaba rakkoo maal qaba kosheen faarfattuudhaan koo faarfattus miti. Jennee ejja kan raawwannu yoo ta'e matuma keenya gara badiisaatti deemna kan jedhu hubannu. Qabxiin itti aanu uffata irraan uffata keenya uffannu irratti balee uffachuudha. Uffata adii jechuudha. Inni kun bifa fannoo kan qabuun kan taasifamudha. Haala kamiitiin bitaarraa gara mirgaatti mirgaarraa gara bitaatti ta'uudhaan kan uffannu jechuudha. Gidiraa Kiristoos dabalataanis immoo Kiristoos gara bitaatti deebinee kan turre fedha keenyaan jechuudha. Addaam abbaan keenya cubbuu raawwachuudhaan bitaa keessa gara si'oolitti seenee kan ture Kiristoos fannifamuudhaan gara gannataatti yookiin immoo mirgaatti nu deebisuusaadha. Bitaan fakkeenya si'ool, mirgaan immoo fakkeenya gannataa kan taatu waan ta'eedhaaf jalqaba gara mirgaarraa gara bitaatti kan finnuu fi dhalli namaa gannata keessaa qajeelummaa keessaa matuma isaatiin gara bitaatti kan fakkeeffamtu gara si'oolitti akka inni galee. Kana booda immoo Kiristoos gidiraa kana hundumaa arguudhaan si'ool keessaa gara gannataatti jechuudhaan bitaarraa gara mirgaatti deebisnaa jechuudha. Haala kanaatiin uffannaa. Kan jiraan kan ka'u egaa hubachiisni xumuraanii uffata duukara wal qabatee kan jalqabaan uffata halkanii uffannee rafnuun kadhannaa taasisus haa ta'u mana kiristaanaatti deemuun dhorkaadha. Uffanni halkanii kan halkaniiti malee kan mana kiristaanaa yookiin kan kadhannaa miti. Lammaffaatti uffata qaama keenya mul'isu akkasumas immoo nurraatu eegamaa jechuudha. Qabxiin xumuratti ilaallu immoo warreen gaa'ela keessa jiraniifidha. Yaa'u gaa'ela keessa warreen jiran akkasumas gara guddaatti kan itti seennu yeroo sirna qulqulleessaa deemuudhaaf jirrutti uffataan tokko ta'uurraatii of eeggachuudha. Qiddaasee deemuudhaaf kan qophoofnu yoo ta'e galgala sana jechuudha. Uffata akka hidhaan tokko ta'uurraatii of eeggachuu qabu hiriyoonni lamaan jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Tokkummaadhaan wajjiraan rafanii fedha foonii raawwachuurraa of eeggachuu qabuudha inni salphaan. Namni guyyaa sanatti maalirraa fedha foonii keessaa kanneen kana kan hundumaa keessaa bahuudhaan waa'ee lubbuu isaadhaaf kan ta'u yeroo itti yaadu waan ta'eedhaaf yeroo kanatti kana raawwachuun tokko yaada namaa hafuurummaa keessaa baasuudhaan gara maaltti deebisaa? Gara lafummaatti deebisaa? Gara horii yookiin immoo warreen amala foonii qofa qaban gara sanaatti nama galcha. Warreen addunyaa kanaa jechuudha saawwan harroota gara sanaatti nama galcha. Garuu guyyaa kanatti yerootti akka ergamootaatti galatoo dhiyeessuudhaaf yerootti jirru waan ta'eedhaaf akka isaanitti qophoofnee yerootti argamuu dandeenyudha. Innaa akka ergamootaatti qophoofnee galatoo kan isaanii fakkaatu dhiyeessinee firii kan jedhame sana 30-60 sana oomishneetti mootummaa waaqeen galuudhaaf ergamoota fakkaannee dhiyaachuuf maal qabna? Halkan sana fedha foonii keenya saadhaa fedhi lubbuu keenya caalee fedha foonii bituudhaan haala kanaatiin bullee gara sirna qulqulleessaatti deemuu qabnaadha. Kanaafidha qulqullichi Paawulos maal jedhaa? Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 7 waa'ee gaa'elaa bal'inaan barsiiseera. Innaa hiriyoonni lamaan akkamitti akka isaan walitti jiraachuu qaban barsiiseera. Yeroo kamittuu taanaan adda ba'uu akka isaan hin qabne erga barsiisee booda maal jedhee? Kadhannaadhaaf akka cimtanitti waliif galtanii yeroo murtaa'eedhaaf yoo ta'een alatti ilaala. Kadhannaadhaaf akka cimtanitti waliif galtanii
yeroo murtaa'eedhaaf yoo ta'e alatti walii keessanii fedha keessa waliin dhorkinaa jedheera. Innaa fedhi foonii kun namoonni gaa'ilaan qulqulluudhaan jiraatan walqunnamtii saalaa kan jedhamu jaalalaan namoonni wajjin taasisan kun qulqulluudha malee cubbuu hin qabu. Garuu cubbuu kan ta'u immoo sirna mana kiristaanaa yeroo cabsee argamullee maal ta'u cubbuutti nama galchaa jecha cubbuu nama taasisa. Cubbamaa nama taasisa, ejjituus nama taasisa jechuudha. Yeroo akkamii kadhannaadhaaf cimuudhaaf yeroo qaban itti dhiisanii kana hundumaa kan raawwatan yoo ta'e inni kun namummaa keessaa nama baasee gara maalitti nama geessaa gara horii ta'utti nama galchaa jechuudha. Jechuun kanneen namarraa bitanii kanneen jiraatan kunoo warri beelladoota sawaa, saree, harree, gaala fi isaan kan isaan kana ta'utti nama galcha. Maaliif isaan kun yeroo hundumaa fedha isaanii raawwatu haa ta'u garuu yeroo itti dhiisanii ni qabu. Inni kun bal'inaan yeroo darbee yeroo waa'ee sirnaa jireenya gaarii kiristaanummaa barannu boqonnaa 5ffaatti kaasina bal'inaan achuma deemtanii ilaaluu dandeessu. YouTube irratti caanamee jira. Isaan kun boqonnaa 5ffaatti yeroo kam raawwachuuf dhiisoo qabnu kan jedhu fe'amee ni jira. Asitti kan agarsiisu garuu yeroo qiddaasee irratti warreen gaa'ela qulqulluudhaan wajjin jiraatan kana taate of eeggachuudhaan sirna qulqulleessaa argamuu qabu. Yoo kan qorroban ta'e garuu yaa'u bakka kanatti ibsineerra guyyaa 3dhaaf of eeggachuu qabu kan jedhudha. Isaan kun akkasidha jechuudha. Kan xumuraa kan ilaallu meebaa qabannee deemuu akka qabnudha. Yeroo deemnu mana kiristaanaa sirna qulqulleessaadhaaf meebaa kennaawwan jechuudha. Tajaajila mana waaqayyoodhaaf kanneen ta'an akkasumas meeshaalee qulqullaa'oo dabalatee dhalli namaa waaqayyoodhaaf kan dhiyeessu meebaa jedhamu. Yeroo sirna qulqulleessaadhaaf deemnu mana waaqayyoodhaaf isaan kana qabannee deemuun dirqamadha. Dirqama nurra jirudha. Kitaabni qulqulluun maal jedha? Meebaa qabadheen gara mana kee seenaa jedha Faarsaa 65 yommuu ilaallu. Innaa meebaawwan kana qabannee deemuun nurra jiraata. Meebaa kan jennu immoo xuwaafii, ixaana, zabiibiidhaaf isaan kan qabannee argamuu danda'udha. Yeroo mana kiristaanaa qiddaaseedhaaf deemnus dabalataanis yeroo gadaamii adda addaa gaafa deemnus isaan kana qabannee deemuun nurra jiraata. Meebaa waaqayyoodhaaf dhiyeessuun bargit waaqayyoodhaaf waan tokko gochuu keenya miti. Waaqayyoodhaaf waan tokko hin dabaluu hin qabnu. Garuu mallattoo waaqayyoodhaaf bitamuuti kun. Bakka waaqayyoodhaan bitamuu. Yaa'u nam tokko biyya tokko keessa jiraatu mootii tokkoon eeyyeen ati nu bulcha jedhee erga fudhatee booda arraba qofaadhaan dubbatee miti mootii kanaaf dhugummaa isaa kan agarsiisu. Taaksii yookiin gibira kaffaluu qabu. Nutis immoo waaqayyoo jaalala isaa kan isaaf agarsiisnu kennaawwan kana kan inni nu ajaje kana raawwachuudha jechuudha. Kana taasisaa gaafa jennu isaan kana raawwachuudha malee qarshii biliyeenaan laannes tokko waaqayyoodhaaf wanta jijjiiruu hin qabnu. Garuu jaalala waaqayyoo kanaan ni agarsiisna. Kanaaf maal gochuudha kan qabnu hin xiqqaatee hin guddatee kan jedhu waaqayyoodhaaf bakka hin qabu. Innaa akkas jechuun sirrii miti. Waaqayyo ajajaa kan jiru eenyumaaniyyuudha. Eenyu wanta qaburraati. Yoo hin qabne immoo qullaa deemu. Garuu yoo qabaanne immoo wanta qabnurraatu jaalala waaqayyoof kan ittiin agarsiisnu wanta ta'e tokko qabuuf kan ittiin agarsiisnu. Har'aa fi asuma irratti nu haa ga'u abbaa sagalichaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Warreen gaaffii qabdan gara TikTok yeroo jirtan asumatti gaafachuu dandeessu. Karaa YouTube yeroo jirtan jalatti barreeffachuu dandeessu. Karaa Telegiraamiidhaaf WhatsApp yeroo jirtan immoo karaa keessaa gaaffii gaafachuu yoo qabaattan ni dandeessudha. Har'aaf kan qabnu asumatti immoo galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Gaaffii warreen qabdan TikTok yeroo jirtan asirraan gaafachuu dandeessu. Gaaffii yoo jiraate gaafachuu achirratti argachuu ni dandeessu. Seenaatu achirraatu baradhaa isiniin jenna obbolaawwan gidduutti seentan yoo jiraattan. Dabalataan karaa oduudhaan warreen barbaadan immoo Telegiraamii daandii jireenyaa kan jedhu chaanaalii seenuu dandeessu.
karaa WhatsApp yoo fayyadamtan WhatsAppiin isin jira, daandii jireenyaa karaa hundumaadhaan seentanii bakka barbaadanitti barachuu dandeessu jenna. Gaaffii wanta barachaa turreetti yoo qabaattan kaasuu dandeessu. Gaaffiin jaannaan kaasaa. Adda kukkutaa turee eeyyeen adda kukkutaa ture na biraan itti agarsiisa. Adda kukkuteera. እንግዲህ bakka adda kukkutatti naa waraaba waan ta'eedhaaf gidduutti kukkutee walitti qabeen nan dabarsa waan ta'eedhaaf kallattii kana hubattanii karaa yuutuubii argachuu dandeessu guutummaa isaa. Ifama kukkuteera amma deebii wanti nutti fakkaata. Warreen gaaffii qabdan jira amma gaaffiin arganne waaqayyo isin haa eebbisu ameen ameen hunduma keenya haa eebbisu. Dabalataanii gaaffii yoo jiraate kaasuu dandeessu. Yoo hin jiraanne ol dhufuudhaan faarfachuu dandeessu. Haadha dhokadheera shi asirraatu na mul'isaan turre viidiyoo balleesseera. Fiduudhaaf fedhee yaalaan tureyyuu garuu dhufuu hin dandeenye. Warreen faarfachuu barbaadan banamaatu jira. Dhufuudhaan faarfachuu dandeessu. Gaaffii gaafannara keessa bahuudhaa yoo jettanis immoo akka barbaadanitti dhuftanis gaafachuun si danda'ama. Kanaafuu banamee jira dhufuu dandeessu jechuun barbaadeetuni warreen faarfachuu barbaadan. Ol dhufuu dandeessu. Faaruu kan dhufaa jiru hin jiru, dabalataan gaaffiin barraa hin jiru. Kanaaf asumatti haa raawwannu jechuudha. Kakaasee jalqabsiisee amma isaa kanatti kan nuti jiraan ture waaqayyo abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Ni cufnaa jechuudha. Warreen yaada qabdoo jaattan jalatti daqiiqaa tokko hin eegnu sekoondii 30. Sekoondii 30. Yaadni addaa jiraate kan kanaa booda ni baanaa jechuudha. Borii roobiidha. Roobii sagantaa akka hin qabne ni beektu. Kamisaa deebinaa jechuudha. Yaa sagantaan akkuma dura beekti waan ta'eedhaaf roobii laayiviin hin jiru. Kan jiru gaafa kamisaati. Jimaatas ni qabna. Sanbata ni qabna. Sanbata kiristaanaa hin qabnu. Kanaaf haala kanaatiin asitti kan ilaaluudhaan guyyaa barbaadan barachuu dandeessu. Dhuftanii hojjetaan bulaawwan haaraa jiraatan yoo jiraattan warreen kaan yaa'u bargitu hundi keessan ni beektu waan ta'eedhaaf haala kanaatiidha jechuudha kan itti fufnu. Xumurreerra. Gaaffiin asitti barraa yaadni barreessin jiru. Hundi keessan nagaan bulaa. Halkan gaarii.